Bukayo Saka made. walitti deebneerra dhaggeeffattoota keenya kallattumaan Premier League England torbee 37ffaatti wal tapha cimaa eegamaa ture Old Trafford Arsenal Manchester United injifachuudhaan imala shaampiyoonummaadhaaf qabu hanga torbee xumuraatti akka eegamu itti fufsiiseera. Tapha olaantummaan dirree keessatti kan Manchester United ture Arsenal ammoo goolii 1-0dhaan injifatee baheera. Keessumattuu waggoota 20 booda waancaa liigichaa fudhachuudhaaf kan dhiyaate Zagaanars Arsenal tapha kaleessaa kanaan carraa goolii uumuudhaan Manchester United caalaa fooyya'aadha kan inni ture. Yeroo 11 kubbaa gara goolitti yaaleera. 5 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Manchester United kubbaa kallattii sirrii eeggatte 2 qofa kan inni yaale. Keessumattuu daqiiqaa 20ffaa irratti ammoo kubbaa Kai Havertz minjeesseef Leandro Trossard galchuudhaan bara 2006 2007 booda Manchester United irratti Old Trafford irratti jechuudha kan isaan injifatanii deebi'anii dhaqaa galaan bara 2006 dirree fi dirreedhaan ala Manchester United irratti injifannoo galmeessee ture. Arsenal sana booda bara kana yeroo jalqabaatii fi tapha jalqabaatiin Fly Emirates 3-1 mo'achuun ni yaadatama. Tapha kaleessaatiin ammoo goolii 1-0dhaan Old Trafford itti dhaqanii kan isaan mo'atanii taphoota keessumattuu kaleessaa kanaan Arsenal jechuudha akkaataan isaan xiinsammuun taphattoota Arsenal kan Manchester United caalaa fooyyee akkaataa isaan itti turan adda ture jechuun ni danda'ama. Goolii Arsenal itti injifate kanaaf ammoo dogongorri taphattoota Manchester United keessumattuu ammoo Casemiroon gooliin tun akka galtuuf qeeqameera. Akkaataa inni ittiin qeeqame ammoo kubbaan kun Kai Havertz kubbaa kana argachuun dura akka inni taphaan ala yookaan immoo offside ta'uuf gochuu danda'a ture. Taphataan kun kallattiidhaan sarara dhaabbachuudhaan qixa Kai Havertz yookaan immoo Kai Havertz taphaan ala akka hin taaneef shoora guddaa baateera. Kanaan alatti gara gooliitti yeroo dhiyaatutti Trossard kubbaa kana yeroo argatutti dugda isaa duuba ture yookaan siqeetiin gidduu isaaniitti sarara dhiphisuu dhabuu isaatiin Casemiroon gooliin kaleessa galtee fi dadhabbina isaa jechuudhaan qeeqa guddaa keessummeesseera. Inumaayyuu taphattoonni Manchester United kan duraanii kan akka Roy Keane akkasuma immoo Wayne Rooney fa'aani taphataa kanarratti qeeqaniiru. Taphataa Manchester United madaaluu miti jedhaniiru. Taphataa mana barumsaa oolu jechuudhaan inumaayyuu Roy Keane kan inni qeeqee school boy jedhaniira taphataa kanaan kaleessa Casemiroodhaan jechuudha. Taphataan kun muuxannoo guddaa qaba jedhameeti kan inni Real Madrid gara Manchester United dhufe. Haa ta'uuti Erik ten Hag jalatti taphattoota maallaqni guddaan itti ba'ee garuu hamma yaadame hin milkaa'in keessaa isaan tokkodha. As dhiyeenyatti ammoo taphattoota qeeqaman keessaa Casemiroon jalqaba irratti eerama. Egaa Kai Havertz bara kana ammoo milkaa'insa Arsenaaliif taphataa murteessaadha. Takkaa'u goolii ni galcha. Goolii galchuu yoo baate kubbaa minjeessee kenna. Sarara ittisaa garee faalati irratti illee taphataan kun dhiibbaa inni geessisuun Arsenal bara kana imala shaampiyoonummaatiif akka morkatuuf taphattoota gahee olaanaa baatan keessaa isa tokkodha. Garee Mikel Arteetadha. Arsenal bara kana kilaboota Premier League England gurguddoo jedhaman top 6 warra jedhaman kana jechuudha hunduma isaanii mo'ateera. Dhuguma kilaboota bara kana shaampiyoonummaadhaaf dandeettii qaban keessaa tokko ta'uu isaatillee kan itti mirkaneessedha Arsenaal. Keessumattuu garee cimaarraa qabxii akkaataa isaan ittiin eegsifatanii ba'anii goolii yoo galchan ittisanii ba'uu akkaataa isaatti danda'anis adda ture jechuun ni danda'ama. Arsenaal jechuudha taphoota 17 barri 2024 erga seene taphateen tapha tokkoon qofa Aston Villaadhaan kan inni mo'ame. Sana alatti tapha Manchester Citydhaan qixa baheen alatti taphoota 15 mo'atee tokkoon qixa baheera. Arsenaal Mikel Arteetaan guyyaan kun guyyaa addaati jechuudhaan guyyaa kaleessaa kan isaan ittiin dinqisiifatanii qabxiin nuti argan tokkummaa keenyan kan itti mirkaneessine kan itti mul'ifnedha. Gareen kun garee cimaa akkamii akka ta'e kan itti mirkaneessine jechuudhaan kan garee isaa taphattoota isaa dinqisiifate tokkummaan taphattoota isaanii gidduu jiru kan inni dinqisiifate akkasuma immoo miirri deeggartoota Arsenaal keessa jiru gammachuu isaanii daranuu akka itti dabaleedha. Dabaluudhaanis Mikel Arteetaan guyyaa xumuraatti Everton waliin kan isaan taphatan Everton dirree ofiitti irratti kan isaan waliin taphatanii haa ta'utti tapha sanaan dura boru Manchester City Tottenham waliin kan inni taphatu.
Kanaaf amma gammachuu keenya dhandhamannee tapha Manchester City fi Tottenham waliin taphatan kana hawwii guddaadhaan eegan jira. Akkasuma immoo taphicha daawwachuudhaafis qophaa'eera jechuudhaan Mikel Arteetaan kan isaan dubbatanii qabxii kana daranuu baay'ee eegna jedheera. Kilaba London kan biraa Tottenham irraa akka isaan Manchester City injifatanii waggoota 20 booda hawwii yookaan immoo karoora nuti qabnu kana akka nuti mirkeeffannuuf taphni Tottenham Manchester City waliin qabu murteessaadha jedheera. Kai Havertz gama isaatiin ani tapha Manchester City Tottenham waliin qabu deeggara Tottenham ta'ee dhiyaadha jedheera tapha kanaan jechuudha. Xiinxaltoonni fi akkasuma immoo oobtaa dabalatee tilmaama ammas Manchester City dhaaf kennaaru. Premier League England xiinxalli oobtaadha. Arsenal ammas 41.3 Premier League England kana injifachuudhaaf carraadha kan inni qabu 58.7 Manchester City shaampiyoonii England ta'uu danda'a jechuudhaan kan raage jechuudha. Oobtanii xiinxaltoonni fi taphattoonni duraanii kan murkii kaleessatiin booda yaada kennaniin ammoo ammas Manchester City carraadha qaba. Carraan Manchester City dha kun garuu harka Tottenham akka jirudha. Akkasuma immoo kan Arsenal harka Tottenham jira jechuudhaan sababni isaa Arsenal shaampiyoonii ta'uudhaaf Tottenham Manchester City injifachuu qaba jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Taphataan duraanii Arsenal fi xiinxalaan kubbaa miilaadha. Paul Marston tapha har'a Aston Villa Liverpool waliin qabu kanas yaada keessa galchuudhaan tariiti Aston Villa Liverpool injifatee hirmaannaa Champions League Europa dursee kan mirkaneeffatu taanaan Tottenham abdii hin qabu. Kun tariiti Tottenham amma dursee Aston Villa Champions League Europa kan mirkaneeffatu taanaan shaampiyoonii Europa Champions League Europa keessaan waan bahuuf Manchester City dhaan salphaadhumatti mo'atama. Keessumattuu immoo Arsenal akka waancaa kana fudhatu hin barbaadu waan ta'eef taphni Aston Villa Liverpool waliin taphatu kan Tottenham Manchester City waliin taphatu gadi miti jechuudhaan tapha kana kan inni qeeqe. Dabalataan keessumattuu tariiti tapha boru Tottenham Manchester City waliin qabu kana Tottenham Manchester City kan injifatu yoo ta'e mallattoo Tottenham yookaan immoo kan isaan taatoo jedhanii qaama isaanii irratti wanta jaalatan godhatan kana isa kan Tottenham qaama kee irratti godhadha harka koo irratti taasifadha jechuudhaan deeggarsa Tottenhamiif qabu kan inni ibse. Manchester City kan injifatan yoo ta'e jechuudhaan qooseela Paul Marston jechuudha. Roy Keane ammoo tapha kaleessa kanaan booda keessumattuu kana duraan Manchester City qeeqan ture jechuudhaan dubbateera. Qeeqni fi mormiin Manchester City irratti taasisaa ture sirrii miti jechuudhaan dubbateera. Inumaayyuu qeeqa koo shakkaan jira akkaataan as dhiyeenya Manchester City taphoota darban itti injifataa jiru dhugumatti Manchester City garee kara boodaa irratti hin danda'amne ta'uusaa mirkaneesseera jechuudhaan kan isaan inni dubbate. Ammas an Manchester City Tottenham kan injifatu yoo ta'e waancaa kana Manchester City Arsenalin caalee fudhachuu danda'a jechuudhaan Roy Keane kan inni dubbate. Akkaataan isaan Fulham ittiin injifatan jalqaba tapha Fulham ittiin injifatan san irratti ilmaayyuu Manchester City ni qorama jedhee eegan ture. Haa ta'uuti salphaadhumatti goolii 4 Manchester City Fulham irratti galchee injifachuun isaa ammas Manchester City Arsenal irratti dhiibbaa taasisu itti fufa jedhee yaada jechuudhaan kan inni dubbate. Caalaadhumatti Tottenham bara kana akkaataan isaan kilabootuma xixinnoo jedhamanii ittiin mo'atanullee tapha kanaan tariiti Manchester City ulfaachuu dhiisuu mala. Arsenal garuu ga'umsi inni mul'isaa jiru adda jechuudhaan kan inni dinqisiifate. Dabalataan Manchester United bara kana garee morkataa miti jechuudhaan qeeqeera Roy Keane. Haa ta'uuti Erik ten Hag tapha kaleessatiin booda Manchester United taphattoonni isaanii ga'umsi isaan dirree keessatti agarsiisanii adda ture. Ilmaayyuu sochii taphaatiin sochii fooyyee turre jechuudhaan kan inni dubbate. Haa ta'uuti abbaan qabeenyaa dhiyeenya qooda 27 ol bitatan Ratcliffe kaleessa dirree keessa isaanii taphicha daawwataa turanii tariiti Erik ten Hag kana booda hojiirra geggeessuu malu jedhamanii sodaatamaa kan isaan turanii ga'umsa isaan dirree keessatti mul'isan dhugaatti dubbachuudhaaf kaleessa adda ture. Taphattoonni murteessonni Bruno Fernandes akkasuma Marcus Rashford tapha kaleessaa kana miidhamaan dirree keessa hin turre. Taphattoota kan biroo kan akka Ahmad Diallo fa'aa fayyadamaadha ture Manchester United jechuudha kaleessa. Dabalataan Amrabat akkasuma immoo Scott McTominay jijjiiranii tapha kaleessaa kanaan egaa Crystal Palace goolii 4-0 mo'atamanii sochiin isaan dirree keessatti taasisaa turan baay'ee olaanaa kan isaan turanii. Haa ta'uuti amma Manchester United hirmaannaa Awurooppaadhaa argachuudhaaf yaaddootti gadi bu'eera. Chelsea irraa qabxii
sadiin gadi siqee sadarkaa torbaffaan irraa fudhamee saddeettaffaarra taa'eera. Manchester United tapha tokko hafa. Chelsea tapha itti aanuun tariitii Newcastle fi Chelsea keessaa tokko dorgommiilee Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf carraa kan isaan qaban. Kana jechuun Manchester United tariitii waancaa FA kan xumuraan Manchester City waliin qabu yoo injifate qofaadha kan inni dorgommiilee Awurooppaa argachuu danda'u. Inumaayyuu xiinxaltoonni fi akkasuma roonii dabalatee yaada kaleessa kennaniin yeroo Louis van Gaal Manchester United leenjisaa ture bara 2016tti ga'umsa fooyyee mul'isaa hin turre. Garuu qabxiin Manchester United bara kana galmeesseef ga'umsi bara sana Louis van Gaal jalatti mul'isaa turre walii faalladha. Akka ka'umsi akkasuma immoo injifannoof miirri qabnu adda ture jechuudhaan Wayne Rooney kaleessa yaada isaa kan inni kenne. Keessumattuu taphattoonni Manchester United akkaataan tapha isaan ittiin taphatan amanamummaa Erik ten Hag hin qaban. Taphattoonni kunneen xumura bara kanaatitti Manchester United keessaa ni geggeeffamu jedheen eega jechuudhaan Wayne Rooney taphataan duraanii kan Manchester United kan inni dubbate. Maraafuu Arsenal kaleessa qabxii isaa 86 gachuudhaan Manchester City caalee imala shaampiyoonummaadhaaf taasisu itti fufeera Arsenal jechuudha. Kana jechuun hanga xumuraatti kan taphatu ta'ee qabxii 89 shaampiyoonii ta'uu danda'a yoo Manchester City Tottenham mo'atame jechuudha. Kana ta'uu baannaan garuu qabxii 89 walitti qabatee Manchester City taphoota lamaan kan injifatu yoo ta'e Arsenal sadarkaa lammaffaadhaan akkuma bara darbee hanga xumuraatti morkataa ture shaampiyoonummaa keessaa ba'uu danda'a. Ga'umsi Manchester United Old Trafford irratti agarsiisaa ture dabalatee walumaa gala bara kana taphoota dorgommii hundumaan taphoota 19 mo'atameera. Kun ammoo waggoota 45 booda kan jalqabaati. Manchester United bara 1977 booda jechuudha goolii 82 irratti galeera Manchester United. Kun ammoo waggoota 53 booda riikoordii gadi aanaadha. Taphoota 9 dirree isaaniitti irrattis mo'atamanii jiru Manchester United jechuudha. Bara kana walumaa gala riikoordiin Manchester United bara kana hin fooyyessin hin jiru riikoordiin gadi aanan jechuudha. Taphoota kilaboota xixinnoodhaan waggoota dheeraadhaan booda dirree isaaniitti irratti mo'atamuudhaan wal qabatee kun Erik ten Hagin garee isaanii tajaajilan waliif faallaa ta'uun isaanii ammoo akka qeeqa keessummeessuuf sababa ta'eera. Premier League England kanaan sanbata torbee 37ffaarra ka'e kanaan jechuudha Manchester City injifachuudhaan akkaatuma Premier League England hanga xumuraatti shaampiyoonummaadhaaf taasisu itti fufeera. Sadarkaa lammaffaatti gadi bu'eera. Jalqaba tokkoffaatti ol siqeera. Manchester City kaleessa dursummaan irraa fudhatameera. Garaagarummaa gooliitiin illee Arsenal inni caalama. Garaagarummaa goolii 3 jidduu isaanii jira. Manchester City tariitii taphoota itti aananiin Arsenal qixa ba'ee Tottenham waliin qixa ba'ee kan itti aanu injifate qabxiidhaan wal qixxaatu gooliidhaan immoo Arsenal ni caala. Tapha sanbataa kana Josko Gvardiol gooliiwwan 2 galcheera. Tapha Manchester City 4-0dhaan Fulham mo'ate kanaani Phil Foden fi Alvarez gooliiwwan dabalataa galchuudhaan Manchester City 4-0dhaan injifatee qabxii 85 sadarkaa lammaffaarra ta'uudhaan itti fufeera. Pep Guardiola hanga xumuraatti waan jedhaaf ni morkanna jedhaniiru. Ange Postecoglou garuu tapha kana dura dhaaddataniiru. Manchester City irratti ga'umsa qabnu hunda fayyadamnee Champions League Awurooppaa argachuuf ni morkanna jedhaniiru. Pep Guardiola tariitii taphattoota isaanii dinqisiifatanii dhiibbaa dandamachuudha hanga xumuraatti shaampiyoonummaadhaaf morkachuudhaaf garee jedhu jechuudha. Waggoota 4 walitti aansanii shaampiyoonii ta'uudhaafis Manchester City kan inni morkataa jiru jechuudha. Taphoota biroo Premier League England kanaan jechuudha sanbata taphatamaniin Chelsea goolii 3 fi 2 Nottingham Forest mo'achuudhaan carraa dorgommii Awurooppaadhaa argachuudha hanga xumuraatti cimsateera. Keessumattuu gareen Mauricio Pochettinoodha kun as dhiyeenya ga'umsi isaan taasisaa jiran olaanaadha jechuu dandeecha. Nottingham Forest sadarkaa gadii keessa jiranii akkaataan isaan ittiin mo'atan adda ture. Fixamanummaa taphattoota Chelsea dabalaa jechuun ni danda'ama. Michael Modric daqiiqaa 8ffaatti goolii galcheen dursaa ture Chelsea. Haa ta'u sana booda Nottingham Forest carraa Premier League England keessa turuudhaaf qabu bal'aadha. Kilaboota isaanii waliin Willy Boly akkasuma immoo Callum Hudson-Odoi taphataan duraanii Chelsea goolii galchanii 2-1 dursaadha ture. Sana booda garuu jijjiiramee kan seene Raheem Sterling daqiiqaa 78ffaarra dirree seene. Sana booda goolii galcheen daqiiqaa 80ffaarratti akkasuma Nicholas Jackson goolii daqiiqaa 82ffaarratti galcheen Chelsea 3-2 mo'ate qabxii 57 sadarkaa 7ffaarra taa'eera. Nottingham Forest amma qabxii 29 qaba sadarkaa 17ffaarra kan inni jiru. Luton Town tariitii garaagarummaa goolii idaa hedduu ofirraa qaba. Garaagarummaa idaa goolii 12tu gidduu isaanii jira. Hanga xumuraatti tariitii qabxii tokko argannaan Premier League England keessa turuudhaaf carraadha kan inni qabu. Taphoota biroo sanbata taphatanii Tottenham goolii 2-1 Burnley mo'ateera. Tottenham tariitii kana booda Champions League Awurooppaa argachuuf taphni boru taphatu murteessaadha. Pedro Porro akkasuma Van de Ven gooliiwwan Tottenham ittiin mo'ate galcheera. Bruno Lawrence goolii takkitti Burnley mo'ate
mo'atamuu hin oolchine galcheera. Barnilee gara shaampiyoonshiippitti gadi bu'eera. Gareen Viisanti Kompaan leenji'u kun Sheffield United aansee jechuudha. Newcastle fi Brighton goolii tokko qixa ba'aniiru. Tariitii Newcastle carraa hirmaannaa dorgommii Awurooppaadhaa argachuudhaaf taphoonni kana booda isa eeggatan. Taphni torbee xumuraa murteessaadha. Luton Town 3-1 West Ham United mo'atameera. West Ham United deebii mo'ise kaleessa tapha sanbataa kanaan geggeessan taasifameefiira jechuun ni danda'ama. Deeggartoonni kilabichaa harka dha'uudhaan isa simataniiru. Xumura bara dorgommichaatti West Ham gadi lakkisa jedhamaa eegamaa kan jiru. Crystal Palace goolii 3-1 Wolves mo'ateera. Keessumattuu Crystal Palace ga'umsi bara kana mul'isaa jiru addaa qabxii 46 sadarkaa 12ffaarra taa'eera. Kilabni kun injifannoo 5 walitti aansee galmeesseera. Taphoota 5 darbaniin hin mo'atamne. Olise Mateetta fi Izeedha gooliiwwan 3 kan isaan galchanii. Brentford 2-1 Bournemouth mo'ateera. Everton 1-0 Sheffield United mo'ateera. Premier League England kanaan har'a Liverpool Aston Villa waliin ni taphata. Keessumattuu Villaan har'a kan mo'atu ta'e dorgommii Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuusaa ni mirkaneeffata. Kun tariitii Tottenham Champions League Awurooppaatiin ala ta'uu isaati. Manchester City boru ammoo Tottenham waliin morkiin taasisan gamanumaa kan eegamudha. La Liga Spainin torbee 35ffaarra geedursee Real Madrid shaampiyoonii ittiin ta'een Real Madrid taphoota 29 darban La Ligaadhaan osoo hin mo'amin imala itti fufeera. 28 mo'atee tokko qixa ba'eera. Sanbata goolii 4-0dhaan Granada injifateera. Ferran Garcia akkasuma Arda Guler Granadaas gooliiwwan 2 galcheera. Garee Carlo Ancelotti leenji'uu fi taphoota 29 osoo hin mo'atamin kan imale kanaaf jechuudha. Villarreal 3-2 Sevilla mo'ateera. Mallorca 1-0dhaan Las Palmas mo'atee liigicha keessa turuu fi carraa cibsateera. Athletic Bilbao goolii 2 qixa Osasuna waliin kan inni ba'e. Atletico Madrid goolii 1-0dhaan Celta Vigo mo'ateera. Tapha kaleessaa kanaan Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuusaas mirkaneeffateera. Har'a Barcelona Real Sociedad waliin ni taphata. Serie Italiitiin AC Milan goolii 5-0dhaan Cagliari injifateera. Ismail Benakur akkasuma Christian Pulisic goolii 2 Tijani Reander goolii 1 Rafael Leon goolii dabalataa galchuudhaan kan AC Milan 5-0dhaan mo'ate. Bologna Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuuf itti dhiyaate Napoli goolii 2-0dhaan mo'ateera. Napoliin dorgommii Awurooppaa kamiyyuu ala ta'eera. Bara kana bara darbe shaampiyoonii dorgommichaati kan inni ture. Atalantaan goolii 2-1 Roma mo'ate. Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf carraasaa yoo bal'ifatu Juventus goolii 1 qixa Salernitana waliin qixa ba'eera. Lazio goolii 2-0dhaan Empoli mo'ateera. Bayer Leverkusen imala taphoota 50 osoo hin mo'atamin jiru itti fufeera. Kaleessas goolii 5-0dhaan Boham mo'atuudhaan taphoota 50 bara kana dorgommii hundumaan osoo hin mo'amin itti fufuudhaan riikardii galmeesseera. Patrick Schick akkasuma Victor Boniface Stanichi fi Grimaldoon gooliiwwan Bayer Leverkusen ittiin injifate galcheera. Bayern Munich goolii 5-0dhaan Wolfsburg mo'ateera. Borussia Dortmund 3-0dhaan Mainz mo'ameera. Mainz Bundesliga keessa turuudhaaf carraasaa bal'ifateera. Liigii Firaansiin PSG goolii 1-3 Toulouse mo'ameera. Haa ta'uti Kylian Mbappeen goolii xumuraasaa dirree isaanii Parc des Princes PSG'dhaaf galchee gaggeessan kaleessa taasifameefira. Real Madrid gara Real Madrid akka imalu taphataan kun beekameera. Deeggartoonni Real Madrid hedduun baga nagaan dhufte jedhaniiru karaa toora miidiyaa hawaasummaatiin jechuudha. Kylian Mbappeedhaan odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabate xumureera.